Mano malam gode na kucipta. Mano malam gode. Mano. Ugawa ka namin to pagkanan dyan. Ugawa kayo. Ugawa kayo namin. Baka balisar miti baka ifaman dyan baka nang dapat at ifam. Ummata akan video mahali din kabil tamal. Mahali. Bafattar ya milak. Bafattar yarka jennungat. Malo وانا جابس تا mana inni keessa jira taa'ee gartuu mana inni keessa taa'ee erga mara biyya rabsu qalama qaba qalama siigalee qalama inni mana inni keessa taa'uu hin qabne jechuudha qalama inni mana keenne qorannee jechuudha bakkoota adda addaatti deemnee qorannoo adda addaa gaggeessinee erga xumurreen booda naannoo kana qorannee dadhabne mana qalama akkasii qabu hidhamne jechuudha. Sababan an post godhe ijoolleen mana qalama akkasii qabdu bakki isin jiraattu. Ajaa'iba waan sitti ijoolleen hin beektu akka inni ergama rabbii arrabsu. Ganda san warra Booranaa kana gala akka inni ergama rabbii arrabsu hin beektu kana jette. Sanboota gaafa wanta godhu mucaan sun achi fuudhee mana akkanaa kana eenyutu naannoo kana karam jira jee gaafate. Akkana jee gaafannaan mucaan isaanii xiqqishee mana keessaa an gurbaa kana hin beekaa an bakka inni jiru nan beekaa jetteetti dhayitee agarsiifte mee mana isaan agarsiise. Inni galgala maal ture nama shadiitu shubbuutii fudhatee dhufe jedhe isoba nama takka qofaatti galgala nama tokkotti dhaqee ulaa dhahee itti bane ulaa hoggaaniif ulaa irraa banu si wajjin haasoo fadha akka mijii harka dura qabnaan harka isaa dhahee ulaatti dangarate nama shantu shubbuutii qabatee dhufe jedhe soba isarra taa'e garuu nama tokkotti dhaqe sanuu dhaqeetuma waan takka jenneen harka fuudhe shubbuutii illee harkaan qabu gurbaan naguma gaafate waan inni ergama rabbii jee arrabsallee gurbaan kuma qabu sanboota gaafa akkas jawan gurbaan harka darbee ulaa dangarate gurbaan namoota yaammatee nama sadii mokas ijoolleen akka inni achi keessaan ba'an jechuudha marsanii narra dawwalanii yeroo san nutilleen yeroo saniin soomuna hore fiigaa dhaqe jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah gammachuu isaa akka malee barbaadaa turre waan ta'eef jecha gammachuu keessallee gammachuu isaa harkachuu keessa poolisallee hin furanne. Matuma keenyaan fiigaa dha nama lamatti hime motora tokko furannee fiigaa gaafa kiiloomeetira 3 irraa mana keessa jira akka dawwal na ajjeesu jiranii qoottaan dirmadhaa jira nuti dhayneeti ulaan irraa banuu dide ijoolleen achitti wallahi ijoolleen ajjeesuuf kaate gadi bakka isumaa godin dhiisinaadha poolisaan nuu kanna jedhani ijoollee poolisaa didee wanta godhe malee ijoollee wanta godhuu kaate haasaa barbaachisu qabaluu kaate bakka sanbooda lakki jaanii ummaan takka faana achi wanta jaanii ijanii dhorkanii achiin poolisota koree masgiidaa ka duraanuu dubbisaa harkaa qabnaa miti poolisatti barreessinee galmeen saadhaa mana murtiirra jirti si galee hanguma inni argamu qofa eeggachaa jira malee ergas booda irratti dawwallee isaan kaaniin mana marsinee eeynee jechuudha kaaniin dhaynee koree masgiidaa finnee akkasuma gaaddisa islaamaa shee Naaseer tokkoffaa finnee jara san jechuudha. Poolisota poolisoonni ganda nuti keessa jirru ganda inni jiraatu san dhaqee qabuu hin danda'u. Achuma poolisuma achiitu isa san nama san ta'uu danda'a malee ganda biraa keessaa dhayitee poolisoonni ganda san keessa qabuu hin dandeessu. Poolisoonni ganda keenya keessaadhaa ganda sanitti dawwalanii nu himan jechuudha. Qaama seeraatiin akkana viidiyoo ragaa qabatamaa harkaa qabna. Ragaa guutuu harkaa qabna. Viidiyoo itti agarsiisnee hanga wayyaa asitti poolisoonni warra Booranaa fa'aadha. Warra afaan Oromoo beeku. Viidiyoo turuggamuu maal hin jaamu afaan Oromoo ni dhagaasii galee itti dhageessifnee viidiyoo inni ergama rabbi arrabsaa ture san booda poolisota nu godhanii poolisota gaafatti nu godhan nurraa banuu laayifirra jira warri yeroo san laayifirra turan ijoolleen Yesuus yaa baasu jechaa turre dide wallahi ijoolleen alhamdulillah ijoollee qeerroo jajjabduu qabna har'allee namoota jajjaboo jechuudha tole warra wallahi hedduu takka nu goosan ijoollee duriyyee bar ijoollee duriyyee uummata karraan bee inni hulaa banuu dinnaan osoo poolisoonni jiru maskoota caccabsee jechuudha
harkisaa kun dhiige ammallee wantaan intarvii goonee jirra gaaddisa islaamaa irratti inshallah viidiyoon ni dhufti. Kanaaf achirratti nurraa banuu dide lubbuu kiyya na ajjeesu yaatan ujee nurraa banuu aboo gurbaa ijoolleen yoo asirraa yoo poolisoonni si dhiisanii ati irraa banuu didde ijoolleen si ajjeefti dhiiga siree gooti dafii poolisatti harkaaf kan yaadin namni hundi akka yaadin itti dhaqanii yoo poolisatti harkaaf kan baatte ijoolleen si ajjeesuuf teessi lubbuu teessi baasti poolisatti harkaaf kan yaadin yoo amma cal jaanii poolisoonni nurraa banuu didde jaanii cal jaanii galan poolisoonni achi waa'ee amantaatiin qalbiin beeku yoo nii fi gartee inni dide ulaa irraa banuu cal jaanii dura dhiisanii baan maal jennaan qalbii amantaan hin beekan jechuudha. Erga inni banee akka ittiif kan nu baate isaanumatti numa dhiisanii nu biraa deeman. Nu dhiifnaan gaa ijoolleen waama biraati wanta jedhu tarkaanfii addaati dafii harkaaf kan yaadin. Sanboota achi viidiyoo bane ayyee koottaati poolisota qoftiin koottaa jara kaan achinarraa ofii jeen poolisota. Nuti ayyee inni dubara dhaabbanne sanboota gaafa ulaa banan ijoollee wanta harka itti xatiin itti xaanii gaafa wanta godhatu. Wallahi ijoolleen dhiiga isaa godhu kaatee tirkitti harkaa godhatu poolisota harkatti hundaa'u inshallah asirratti naasa'amu. Akka jechuun barbaadeen walumaa galatti alhamdulillah amma to'atamee amma reefu achi galla mana murtiitti waan inni harkatu murtee gahaa inshallah akka irratti fudhatamu kana boodallee jalaa nafnu boroomoo mana murtii guddicha mana murtii olaanaatti dhiyaata inshallah achitti himanni irra banamee achitti immoo murtee isaadhaan ni argata. Inshallah hanga dhumaatti du'aadhaan nu jiraabadhaa warri tumsaan akkasumatti illee gartee du'aadhaan deeggaruudhaan wantani jalqaba galatoomi waluma faana haasa'amnaa gammachuu qabna nu boonsitanii jalqaba namni mana kana fooloon goone yoo jiraattan mana kiyya kanas fooloo godhaa chaalenjii irra jira waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaan isiniin jedha. Ali gurbaan tokko akka namuma normaalii kana dha'utti gizaaza dha'e gurbaan sun inni sana barri banuu didee immoo maal hin facaase eenyu kana gizaaza kana burcuqoo jechuudha waan akkasii barri dha'eedhuma facaase mucaan suni yeroo sana barri banuu didee jiramu akka miira akkasitti facaasu sana keessa akkamitti gale jechuun humna mana gad itti lakkiseera waan gad itti lakkisee viidiyoo ani natti arginaa ilaalee hin faca'e eenyuun sun jechuudha akka waan asii rasaasni wayidha itti faca'e banuu didee yeroo sana moo akkamitti facaasuu danda'e akka sanatti. Yaa jalqabatti gaafa dhaynu poolisoonni dhaqanii poolisota irrallee hulaa banuu dide nurraa hulaa banuu dide poolisoonni gaafa dhufu ni bansiisan mana kana irraa bananii dhiisaa jaanii nu dhoorkan ijoollee gaafa irraa nu dhoorkan inti cal jennee tattaa'u turre mana marsitee tokko tattaa'u turre gaafa poolisoonni dhufu immoo poolisota qaama seeraa jala dirqama manaa dhiisaa nu jaan. Gaafa poolisoonni dhufullee mana kana nu banuu dide gurbaan abadan asumatti hin doomalee nu banuu dide mucaa tokko harka keessa ol kaaheeti ulee sanda toonne jira soraata keessa kaa'amee jira ulee inni gartee gurbaarraan dhee jechuudha mucaa saaba kiyyaa tokko jira kawaliin waan kana hanga dhumaatti jala buunee waan kana wanta goone harka akkanatti ol kaaheeti danqaraa inni cufu jiru dafee akkanatti abbanee ulaa kana dhiidne jechuun banuudhaaf gaafa akkas banu harka uleedhaan harka keessa dhee gurbaa harka butotee harka wanta godhatee mucaa sanii aanessa jaadin ni beektan nama wallaana kanarratti wantaati. Inshallah gaafa achiin didamu maskoota duubaatti itti dhayne ulaa fuula guddaan duraa banuu dide maskoota duubaatiin gaafa itti dhaynu banuu dide achirralee foolisallee banuu dide gurbaa foolisa bani foolisoota afaan inni afaan hin beeku sagalee afaan biyya kana foolisoonni itti haasawa bani gurbaa dide sanbooda mucaan wallahi mucaa kana kan sitti himu jiru bar utaaliituma boksiidhaan maskoota dhahee maskoota guutuu isaa facaase daawwitiidhaan itti facaase viidiyoon ati mul'ata bar yaa itti seenuudhaaf maskoota facaase gama fuula duraatti nuraatiin gama maskootaatti dhayne erga facaasne illeedha maskoonni cufaa waan ta'eef itti seenuu dadhabne maskoonni cufaadha wanti gama keessaatiin sibiila qaba itti nullee fuudhu dide itti seenuudhaaf bakka akka malee je alhamdulillah ergas booda mana saadhaa hunda qulfii nu torkaa qaba isa qabnee wanta goonee mana qulfii isaa hunda saadhaa nu torkaa inshallah. Jechuun halkan sana yeroo qabdan ofiin mana hidhaa keessanii bulchitan mootummaatti keessanii mana hidhaa mootummaa bulchitan dalgan. Salaani bira bule akka salaa bareedaadha miti. Mootummaan nu harkaa fuudhe poolisaan nu harkaa fuudhe.
Poolisaan harkaa godhee poolisa itti kannannee jechuudha. Achumatti poolisuma naannoo san jiruun qabsiifnee mana poolisa sanii qabsiifnee achi bulchinee jechuudha. Ganamaan kana poolisoonni naannoo keenya jiran mana ollaa keenya jiran kun nu fudhannee jechuudha nama lama. Dura bu'aan asiidha warra Booranaati si galee dura bu'aan garee wanta jechuudha. As poolisoota kana bakka nama lama nu godhee yoo poolisoota malee nuti yoo nutti hin kannan si galee ni ajjeessan jaanii nutti hin kannanii poolisoonni qaamni seeraa jechuudha. Poolisoota wajjin fudhannee poolisoota achi dhaqnee achi isa baafnee jechuudha makiinaa keessa keenye bakka amma nuti jirru kanatti galchine. Bakka nama jiru kanatti. Fudhattanii galtan jechuudha bakka himataatti. Yaa fudhannee galchine as jira amma nutti dhiyoodha. Amma mucaan kun kaleessa fa'aa karaa fuula tiiktookii isaa bahee ajjeefamuu kan deemaa jira. Wataa ture yeroo sana fa'aa baduu fi yaallee jechuu barbaadeetan jechuun na marsanii jiru akkumatti marsinee jirra jedhaa turteetillee akkumatti marsinee jirra karaa feesbuuka keetii jettee innillee marfameen jira du'aan jira jedhee dubbataa ture yeroo sana fa'aa baduu fi miliquu waa yaale qabaa hojii jira argitammoo ol galee dhuma bara keessa taa'e. Laa amma dubbii waan asirratti isin galuu qabu dubbiin amantaadha dubbii qalbii miti si galee abbaan fedhe duriyyeen fedhe amantaa fi ni wareegama dura doosi galee amantaa islaamaatti ergamaan keenya lubbuu caalaa jaalan islaamummaa lubbuu keenya caalaa jaalan wallaahi wabillaahi nu abbaan fedhe jaalatu abbaan fedhe jibbu akkanatti fuulatti walagarraan lubbuu isaa baasuu irraan deebinu garuu hanga wayyaadhaa fuula ulaan irraa banuu iyyatee girgirii buusee san booda poolisoonni dhufnaa jechuudhaaf qaama poolisaa harkatti uumaa godhuu hin dandeessi galee erga poolisoonni dubbii qabatee poolisaa harkatti dubbii wanta jechuun hin danda'amu. Garuu ijoolleen onnee wanta jennee isuma harkattu waan goone jira alhamdulillah. Akkasi jaruma harkattu goone poolisoonni qabanillee hidhanii jiran mana hidhaatti galchanii ergas booda amma fudhannee ganama bakka himataatti bakka gurbaan poolisoonni godhee nu ergi asin naafitaadha. Naata asitti ragaa qabatamaa qabna akka wayii akka namaatti ragaan qabne usneetu man iyyinu amantaa keenya arrabsee maarree jennee inni iyyinu alhamdulillah wanni asirratti isin hubachuu qabdu warra kiristaanaa warra jala qabdan islaamonni jechuudha nuti akka garee shaadaatti illee ta'ee islaamonni martinuu yeroo komparlaati rilijinii islaamummaa irratti waa'ee amantaa lamaan irratti hojjennullee ragaa qabatamaa waan itti amanne akkasuma waan baayibilii fi quraanaaf hadiisarra waan jira malee saniin ala finnee amantaa namaa xiqqeessinillee hin beeknu amantaa namaa xiqqeessullee rabbiin keenya hin ayyamu amantaa fedhan haa hordofan amantaa barbaadan haa itti wanti jaan amantaa namaa xiqqeessuu fi waan namni amantaa sanii waaqessullee jalaa arrabsuu jalaa salphisuu rabbiin keenya irraa nu dhorka garuu ammoo waan baayibiliirra jira waan macaafarra jira akkasuma waan gartee quraanaaf hadiisarra jira qofa kan nutti barsiinu saniin ala musliimoonni gabbahee yesuusiin arrabsi nabi allah isa alayhi salaam ergamaa rabbii kabajamaadha jaalatamaa isaan arrabsu nu xiqqeessinu waan dubban maal akka dubbannu maaliif akka dubbannu beekna musliimoonni hundinuu jechuudha. Kanaaf muslima takkatti ragaan qabdan alitti ragaa takka hin qabdan aliin islaam amantaa keenya arrabsee amantaa keenya xiqqeessee waan macaafarra hin jirre fidee akkasuma gartee waan biraati waan haareya jee islaamummaa keenya amantaa kiristaanaa arrabsee ragaa tokko ittiin qabdan jechuudha. Kunoo ragaa yoo qabaattan isiniif himatamuudhaaf qophiidhaan ragaa yoo garuu durriyyee amantaa keenya irratti afaan bantu salawaatu rabbi salamaan ergamaa keenya irratti afaan bantu ganaa jalqaba kun likkii isa galchuu ammoo hanga aarsaa lubbuu keenya kafalatu likkii isa galchuutti duubatti hin deebinu asumaan nu hubadhaa jechuu irraadani galatooma. Toomi Ustaaz Ali mucaan kun isa ganda fa'aa arrabsu miti al tokko fa'aa ganda nama arrabsee maal jedhee ganda nama walitti dhaqaa ture erga ni rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam arrabsuu eegalee lakkii waa hin gandaa waa'ee rasuulaan caalu jennee callifne malee mucaan wanti inni dhiisee jiru bar kiristaan arrabsaa maariyaamii jedhame namni isa miti gurbichi wallaahi takkaan fooloo isaa argee beeku gurbicha kana tiktookiin masaayyuu. Assalamualaikum warahmatullahi Ali tokkummaa yeroo tokko hafuura na baafachiisaa tokkoffaa alii kanan beeku hedduu tokko wallaahi rabbiin isa namni asirratti galatoomisiin jedhu miti rabbiin naaf gootee jedhe jezaasi haa kafalu warra immoo amantaa biraatiif gabaabumatti wanni dhaamu barbaadu tokko yoo jiraate namichi kun amantaa kamiifuu guyyaa tokko raamata godhe hin beeku
otuu aqlii qabaattanii otuu namummaa qabaattanii namummuma jedhamu sanaaf otuu hin yaaddani ta'ee mucaan kun murteen guddaa ta'e tokko ittiin murtaa'uu qaba. Kaballaan haqisunuyyuu hin ga'u jennee gadi baanee hundi keenya islaamaa kiristaanaa pheenxee maarree jinnii gadi baanee balaaleffachuu qabna ture. Amantaa keenya miti kan inni kan nyaatatti nyaatan maankaa wal dabarsee amantaa kiristaanaa gadi bahee kottuu isinii tolchee kottaa fudhaa isiniin jedhaa ture. Yoo aqlii qabaattan jechuudha. Otuu gaafa sana sun amantaa musliimaa miti. Haa ta'u garuu akka amantaan keessan tuqamullee hin barbaannu. Nuti waggoota meeqaa ol kabajaa wajjin jiraataa turre. Namichi kun warri ooftanii amantaadhaan waan mucaan kun miidhame gootan wallaahi kanaa yoo rabbi rahmata isaa godhe wallaahi hattuun ganda keessa deemtu hattuun daandii irra dhaabattee nama saamtu amantaa irratti lubbuu ofii dhabdi kana beekadhaa. Oromummaa isin jettanus maalummaa wama hundumaarru adda jechuudha. Otuu isin ta'ees kanuma. Asumaan warri amantaa akka waan mucaan kun gara biraatiin miidhamaa ruutti sagalee taatan kun otuu gadi baatanii murtee gahaa fudhachuu qaba jettanii dubbattan irra isa kanatu isinii jira. Mucaan kun nama amantaa kamiifuu rahmata qabu miti. Amantaan kamuu namni jaallata. Wallahi lubbuu keenya amantaa keenya walitti jaallanna. Aga fedhe baalagee kamiyyuu taanu jechuudha. Kanaafuu gara biraatti hin fudhatinaa. Haali isin immoo aga dhumaatti hordofaa ammallee qalbii abboo feesbuuka kee yoo xiqqaate hadha gize 20 gajjala seene laal. Oliin baa jali gadiinitti deebi'a. Oliin baa gadiin deebi'a. Asitti dhufee si argee hedduu tokko gammannee rabbi jezaa si haa kaffaluun jedha. Ayyee jaafee kiyya Ali galatoomitti fufi ayyee dubbadhu. Dabalatee waalaikum salaam wa rahmatullah. Utuu abbaa Jifaar gidduun sekenduma tokko koreewwan wajjin jirtan sun hundi keessa fakkeenyaaf kan akkuma alitti cichoomtanii hojjettan akka koreetti wal ijaaranii jiran ijoolleen kun nama 5 ga'u. Hundi keessan dhiira shabaafaa islaabaati Alii Naggafee jechuudha. Hundumti keessan guruupiin sun jechuudha guruupiin wal ijaartan sun hundumti keessan dhiira isin itti fufi abbaa Jifaar. Tisi ulfaadhaa jirres turtanii naawwiituu nu dursee fuudhana baafachiisaa jedhe nu eega silaa waxxaramne dhoof kaane. Alaa kulli haal duraan dursaa wanti ta'ee nama gammachiisaa obboleessi keenya Alii fi gareen isaatis galatoomanii akka mo'amanaawwiin jedhee nuti galatooma jechuudha rabbi anaaf gootanii isaaniina jedhu yaansuudhaanii yeroo kamuu kan hubachuu qabnu miirri har'a asitti nuti gammadaa jirru kanarra dabalee nu keessa jiraachuu qaba waa'ee amantaa irratti. Amantaan har'a namoota biiliyoona 2 fi isaan oliin hordofamaa jiru. Amantaa sahaabdittiin jabduun qaama saalaa ishee keessa waraanamtee sahaabonni gurguddoon zayitiin affeelamanii waa meeqa ta'anii asiin ga'anidha malee kan akkasitti calleefneeyyuu har'a nama nu gargaaru argannee qaama seeraatiin qabanne qofaan miti kanas ga'e waan ta'eef yeroo kamuu wanti harkaa qabnu waan jabaadha. Amantaan islaamaa gara amantaatiin firan qabu waan kaleessaa laalle yoo waan qabatamaan gaafa sahaabotaa fi ergama rabbi alayhi salaatu wasalaam lafarratti ta'e argaa jirru hadiisaan dhagaa jirru laalles firan qabnu turre gara sanaan yoo waan isaaniin booda ta'e seenaadhaanis immoo akkasumas wantoota tokko tokkoon arginus firan qabnu turre. Mogoolonni waan ummata islaamaa godhan namni seenaa beeku ni hubata kana. Kanaaf amantaa irratti akkuma sila obboleessi keenya jedhee Aliin jedhee jechuudha. Uummanni ijoolleen chifcheedha saabdee barandaa bultu kan karaa qiblaan beenne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah qofaan amantaadhaan hin qoostu turte jechuudha. Akka amantaa islaamaatti qajeelfama amanticharra deemuu baattuyyuu malee maqaadhuma islaamummaatiin qoosaan hin jiru amantaa biratti. Kanaaf uummanni biraa kan hubachuu qaban yeroo kamuu gaafa oromummaa minaamin jedhanu bakka amantaatti oromummaan hin jiru waan nuuf hubatanu waraqata nu jala qabdanii naan farramnee isinii kennine bakka keenyaan oromummaa sana keessa buutanii ittiin fataa jettan malee amantaa irratti hin qoosnu jechuudha. Wallahi oromummaan koo lafa jalatti nan fayyadu waan ta'eef ani oromoodha. Naan kennitu narraan fudhattu garuu gara amantaa kootiitiin ammoo filannoo yoonaa keessa fudhattee eeggaltaa jechuudha oromummaa akkasi. Kanaaf namoota tokko
akkuma manaawwiin jedhu namoota tokko tokko akka waan inni amantaadhaan miidhame fakkeessuudhaan waan tokko tokko dhooban poostii tokko tokko argaa turre Facebook irratti fakkeenyaaf maammee minaamin maalee arabaa yoo jettan qaanfadhaa. Nabi Ciisaan alayhi salaatu wassalaam ummata Israa'eliitti ergame. Nabiyyoonni kamuu saboota itti ergaman qaban. Ammoo isin akkuma amantaa keessanitti waaqattaniitti amantan nuti nabii jenneetti amannaa garuu inni immoo macaafa keessaniinis bani Israa'eliif akka ergame ragaan macaafa isin harka jiru nu harka immoo quraana nu harka jiru macaafa keessan qofaa miti jechuudha. Kanaaf gaafa nama tokko deekkanaatii ba'e jettanus amantaa ofii qorachuun macaafa ofii dubbisuun nu barbaachisaadha. Dursa osoo quba tokko namatti hin qabin akka qubni afur isinitti garagaluu beekuun barbaachisaadha. Inni biraay amantaa keenya akkana jaallannuun paawulii nuti waliif qabnu amantichaafis qabnu ilaaleetu namni meeqa maw'izaa ta'ee fi gorsa ta'ee fi jechuudha namni meeqa akka amantaa kanatti dhufe hin beektu otoo hin gorfamne jechuudha. Sababumti islaamni amantaa isaa irratti akkas dhimu kan jedhu waan jabaa harkaa qaban waan dhugaa harkaa qaban jedhee kan kana xiinxalee akka dhufaa jiru beekuun isinirra jiraata jechuudha. Obboleewwan lamaan wal jaallataniif jecha namoonni meeqa akka amantaa fudhataa turan seenaanis haa ta'u ammallee ni jiraata jechuudha. Nama wanti kun maali jedhee itti adeemee qorataa jiru otoo hin gorfamne gorsa biraa osoo hin fudhanne jechuudha. Kanaaf obboleewwan har'a waan kana gootan guddaa galatoomaa boruutti illee nama ergamaa rabbiitii fi amantaa islaamaatti qooduuf chaansii kennuun hin barbaachisu waan danda'amuun. Namoonni gariin maqaa dhokfatanii bakka dhokfatanii qoosuu danda'an garuu isaanitti hin fakkaanne malee miidiyaan harkaa qabdan kun an harkaa tokkummaa harkaa isin baasa malee qaama biyya bulchurkaa gonkumaa maqaa feete dhokfadhu ba'uu hin dandeessu. Amma fakkeenyaaf namni waa'ee teekinooloojii beeku yoo jiraate adda baasuu danda'a. Moobaayilii tokko eessatti aktiiv ta'e akka hojjetaa jiru naannoo kamitti akka banaa ta'e hojjetaa jiru ni beeka jechuudha mootummaan biyya bulchu. Kana hubachuu qabdan. Fakkeenya akkamitti beeka yoo ta'an har'a gaafa lola kanaaf jecha yeroo notifiikeeshinii wayii nutti ergamu ergaa wayii nutti ergamutu jira. Moobaayilota aktiivii ta'e harka jiru achi otomaatikii. Moobaayilli kun Bahraayiniitti banaa jira wayii beekan immoo jara Ameerikaatti 8 dhaqaa jirutti beeka. Yaani jara Ameerikaa jiruuf akka addunyaatti gadhiifamaa jirutti beeka. Moobaayilli tokko eessatti aktiiv ta'e mootummaan numa beekan gowwoomin maqaa feete yoo godhatte yoo hanga feete dhokatte eenyummaa kee suuraa kee yoo dhoksite jechuudha. Kanuma jechuu fi galatooma isinitti dheedeessa fakkaata. Okay, utuu namni hin dubbatin waa jedha namoonni akka amantiitti fakkeessisanii jechuun arraba amantii wayii geggeessitu yoo ta'e gatii keessa hin argattu isinis itti fufaa isiniin jenna. Isin viidiyoo faanuu waraabaa yoo dandeessa waa arrabsaa maaliif fedhin osoo hin taane hulleedhaan harka kennataa jechuudha. Kana jechuun amantii kee arrabsine osoo hin taane amantii namaa tuttee hulleen harka kennita malee fedhiidhaan miti sin kadhannu hin arrabsin jenne yoo danda'ame viidiyoo faa waraabaa arrabsaa maaliif akkatti gatiitti kaffaltu barbaadna waan ta'eef jechuudha. Si kadhaan hin barbaachisu kana arrabsitu. Asii namni amantii arrabsu jechuu barbaade osoo hin taane kan arrabsu jechuu barbaade. Kan arrabsu yoo dandeessanii miliyooniin jecha wanni waa arrabsitan yoo jiraattanii viidiyoo faa waraabaa inni arrabsu. Maaliif gatiitti kaffaluu qabda waan ta'eef. Ani waan biraa jechuun barbaadne tokkummaa galatoomaadha. Isaan ijoollee waan kanarratti dadhabanii jala bu'anii miliyooniin akka bakka seeratti dhiyaatu godhan haa galatoomanii galatoomaa jechaanii turree gara feesbuukiitiin illee amma maaliin jechuu barbaade miliyoon amantii bakka bu'ee amantii takkallee bakka bu'uu hin qabu jalqaba amantii tamirraa akka inni amantii arrabsuu jalqabee hundi isaanii ni beeku warri daawwataa jiran kunis ni beeku. So amantii namni amantii namaa yoo namni mukatti illee amane namaa kabajuu danda'uu qaba. Sigalee amantii namaa kabajjee tan namaa arrabsaa immoo xiyyanaa kabajamtuun hin ta'u. Amantii namaa xuyxee nama amantii gabbihee arrabsee keessattuu alayhi salaatu wasalaam rasuula rabbii gabbihee arrabsee biyyuma mootummaa qabdu keessa taa'ee waan kana godhee seeratti qabanii irra deemanii dhiyeessan isaa jee namni dubbatu yoo jiraate inni sun amantiifiif waan qabu natti hin fakkaatu. Namni maaliif inni akkas godhama jedhu dhuguma dubbanna taanaan. So wanni isaa kuni fakkeenya nama hedduuti. Barumsa nama hedduuti. Namni amantii muslimaa tokko duriyyeen fedhe wanni isinii himu baalageen fedhe duriyyeen fedhe seera amantiin isaa ittiin jettutti deemutti hin jirrelleen gaafa rasuulli rabbii tuqamu gaafa islaamummaan tuqamu lubbuu ofii irraa kan nurraaf dubbatti akka hin deebine akka hubatamuu qabu qofan dubbachuu barbaada galatooma. Aye murti galatoomi namni biraa abdii dubbadhume qaata dhuftee hin dubbanne. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleewwanii dabaree dhumanuu kennitu edeenee egaa ture qaata dhufne jalqaba namoonni kumni afur as jala jirtanuu
Alii fi waayilan isaa qabsoo kana jalqabanii galmaan ga'an galatoomaa jedhaan barreessaa koomentii irratti. Itti dabaluuni ijoolleen waan kana godhanii ummata islaamaa qofa kan gammachiisan osoo hin taane kiristaanonni illee kan qalbii qabu yoo jiraate namni namummaa qabu hundi irraa gammada. Namni kuni wanta tokko biran darbu musliimas ta'u kiristaana wama fedhe Boni kaafin jira qaba boni. Ati abdii rakkaasaa gubachuun maatu si gammachiisa maatu si gammachiisa. Inuu gaafin gaafatin amma namni carraan argatu gaafii waliin gaafatina booni qoy gaafii waliin gaafatina namni carraan arganne carraa argatu namni carraan arganne. Wal dhaggeeffadhame namni waa tasfii eegzee qoy booni inuu qoy ayinaa lam dubbat booni ni booni meelifam carraan kenna al tokko. Saati misaati dhiifama buunedha. Ayinaa nam dubbat ijoollee Oromoo duraan dursa amantaa tokko keessaa yoo baatanii amantaa biraa dhaqxanii amantaa jaalattanii itti dhaqxan san gadi taa'aati quraanallee haa ta'u matsaaf quddusiillee haa ta'u gadi taa'aati qoradha baradha malee amantaa keessaa baatan san qeequudhaaf duubatti hin deebiina. Kuni saarummaadha. Gabataa itti nyaachaa baate san irraa baatee gabataa ollaa biraa yoo dhaqxe gabataa itti nyaachaa baatee itti guddatte san yoo gadi garagalchite atu xiqqaattudha dhugaa dubbachuudha. Kanaaf amantaa itti dhaqxan san qoradhaa malee baradhaa malee amantaa keessaa baatan san hin xiqqeessuudhaaf yaalii hin godhinaaf. Kuni tasumaa ta'ee saarummaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti musliima wajjin hin jiraanna biyya keenyatti. Ani amantaan koo ortodoksiidha. Gin sa'aatii ramadaan hiikamu kanatti ani sittan naqaa sa'aatii faasigaan hiikkatutti isaan illee natti dhufan. Akkanatti waliin jiran nanu amantaadhaan wal jaalannee wal kabajnee waliin jiran amantaa walii xiqqeessuu osoo hin taane. Kana dogongora nama tokkootitti yaa sirraa'uu yaa qixaaxamuu yaa leenjuu yaa qunxuuxamuu jenna malee murtee du'aa nutti faraduudhaaf aangoo hin qabnu ittis hin gammannus miidhama abbaa tokkootitti illee hin gammadu ani gama kiyyaan. Yaa miidhamu goosh miidhame hin jedhu. Haa qunxuuxamuu yaa sirraa'uun tuni gammachuu kan kootii na of kachaa ijaa qalbii biraan daanbisaa. Gara tomaini Dibora ina softa Dibora tu meti ati dubbat Dibora kan dubbatin Dibora dubbat Oke Dibora yun dubbatin geetish dubbatteerta muslim dubbat Oke azjala warri jirtanii warroonni amantii islaamaa hordoftan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh obboleeyyan kiyya Oromoo ammoyyuu nageenyi isinirra haa jiraatu hundumti keessaniyyuu ani gabaabuma wanti jechuu barbaadu sooshaal miidiyaatti fayyadamuu wallaalee sooshaal miidiyaan nu fayyadamu jira obboleeyyan kiyya beektanii namuu silaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamee mirga amantii ofii barachuu danda'uudha qaba karaa onlaayiniitiin. Irra hedduun namoota akka miliyoon dirribaa kun jechuudha. Namaaf nama amantiif amantii wali buusuuf malee onnee isaa qulqullummaadhaani. Yesus Kiristoositti sin amanu musliimas gaafa ta'e musliimummatti sin amanu. Namni akkana kijibaadha. Xawalwaalleedha jechuudha. Isin galee xawalwaalleen ammoo iyyuu uummata wali dirti, uummata wali oofti. Namoota akkana kana dhageeffachuu hin qabnu, hordofuu hin qabnu isiniin jedha. Gama amantii islaamaatii yoo deebi'e ammoo iyyuu muslimni wanti beekuu qabdan obboleeyyanii rabbii fi rasuula isaatiin qoosaan beeku qoosaan hin jiru. Nuti nama amma bara kana keessaa jaarraa 21ffaa keessaa taanee onneen keenya baay'ee qulqullummaan qabuuf malee osoo warra jaarraa durii san keessa taate osoo sahaabota rasuulaa taate tarkaanfii miliyoon dirribaa irra fudhatamu tarkaanfii guddaa ture. Wallahi garuuyyuu onnee keenyatuyyuu imaana hin qabu akka amantii keenyaatitti yoo isiniif ibse. Jechi afaan arabiitiin fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallah jedhu lubbuun tiyyaa fi lubbuun haadhaaf abbaa kiyyaatis dhiigni kiyyas
isaaf hin mararfadhu jechuudha. Si galee lubbuu ta'e lubbuu haadhaaf abbaa keetii dhiiga kan kee nama caalu qoy nama tokko fakkeenyaaf namni tokko si dha'uuf yoo si dhufe ofirraa qolattaami lubbuu kee irraa jechuu fakkeenyaaf. Eega lubbuu kan kee irraa yoo ka hagas qolatu ta'e wanta lubbuu qoy irra jaalattu hagam si dhagayama yaadi wanta lubbuu kee irra jaalattu. Tarkaanfiin miliyoon dirribaa irra fudhatame akka amantii keenyaatitti salphaadhaayyuu jedhaan akka jaarraa kanaa ta'e akka durii ta'e salphaadha. Gara obboleeyyan kiyya kiristaanaatii yoo deebi'an mooyyuu ajandaa akkanaa kun sooshaal miidiyaa marra jira malee lafarra hin jiru Itoophiyaa keessa. Namni nyaatee waliin dhuga. Isinii gala nyaatee waliin dhuga, taaziyaa waliin dhufaa, cidha waliin dhufaa, waliin qalatanii wal kabajanii waliin jiraatan. Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii baay'eetu jira. Walii kabajanii amantii ofii waliin jiraatan. Nama si jalaa buusu jira barra akkamitti asin galcha jira jara. Namni guutuu jira kan. Sagaleen kiyyan jiraame obboleeyyan. Haasee injira haasee mee haasee. Nuti kiristaanota ani iddirii waliin qabna. Nuti amantiin keenya nun daangeessinetti kiristaanota waliin jiraanna. Isinii gala meeshaa waliin qabna. Guyyaa taaziyaa teessoo walirraa fudhatanii dukkaanii walirraa fudhatanii. Jarana akkami uummanni sooshaal miidiyaa irraa kuni hiyyummatu biyyaa isin baase rakkinatu biyyaa isin baase dalagadha haadha abbaa keessanii gargaara. Dalagadhaa of danda'a. Uummanni miskiinni waan nyaatee dhugullee hin qabne erga biyyaa bahee waa'ee jireenya ofii dhiisee waa'ee rasuulaatii fi waa'ee Iyesuusii maaltu isaan galche? Maaliif beekan? Yoon baratanii waa'ee kana haasa'u ani baay'een ajaa'iba. Yaa obboleessa obboleetti yoo carraa argatte barumsa baradhu. Atis ka kiristaanaa barumsa kee baradhu. Atis ka islaamaa barumsa onlaayiniin baradhu. Ajirraa kaafee ammoo yoo Iyesuus akkana naa ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana hin jedhina. Deebi'anii Iyesuus Kiristoos nuuf akka muslimootaati jechuun haga isatti amannetti nu jayinataa yoo argan Iyesuus ergamaa Rabbii alayhi salaam Nabiyyallaa Isaa nu hin kabajnaa hin jaalanna. Isinii galee harkaana imaanaa keessa jira. Rabbitti amanuudha nabiyyootatti amanuu isa jedhu san keessa jira Nabiyyallaa Isaan nuti hin jaalanna hin kabajna. Giddiini musliimoota illee Yesuus hin jibbisiisuuf hin deemina. Nuti fixiqa musliim namni biraan carraa eeggataa bar dubbachuudha. Fixeera ammataa dubbii ani fixeera garuu rasuula Rabbii nuti ofii olitti gatii jaalannuuf tarkaanfii miliyoon dirribaa irra fudhatame tarkaanfii guddaadha. Gaafa inni kiristaanota arrabsummaa jedhiftan ka jedhuuf ammoo isintu tarkaanfii irra fudhachuu qaba. Ibiddi abbaa irra bu'e gubaa jedha Oromoon. Kanaafuu isintu gaafa san tarkaanfii irra fudhachuu qaba. Nu ammallee fidaa ka abii wa ummi yaa rasuulallah lubbuun teenya fidaa rasuulaa haa baatu. Hin dhiifnu nama amantii keenya bu'e nama rasuula keenya bu'e aniin dubartiin iyyuu hin dhiisu dhiira dhiisi. Xumure jaarani xumure ishee xumurtee. Manatti ergaadha. Hello, manni kunillee haa jijjiirramu. Guddisa bakka nama. Eeshi Mubaarak kootti fufame. Addisi seenan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata musliimatiif ka kiristaana obboleeyyan keenyallee akkam jirtu fayyaa keessanii baga nagaan nuu jiraatan jedha. Ummata keenya ni jira nami sagaleen kiyya. Baay'ee tokko dhugaa Rabbi gammachuu addaati. Maaliif yoo ta'e kaleessa Oromoon kaleessa amantiin ol qoodee hin qabu. Abboonni keenya gabataa takka irraa hojii nyaataati waliin dhugaati gammachuun dhufani. Bakkeen amantii jedhee gargar fiigitiif yookaan ol qeequtti seente nuyi dardara amma lafaa dhufe kana. Warri miliyoon jala siriire warri moo miliyoon jibbes miliyoon dhugatti amantii kamiifiyyuu keessa jiru amantii ofii kan keessa jiru saniifuu hin taane maaliif waan ta'eef amantiin kamuu kan musliimaa ta'ee kan kiristaana ta'e hundi isaatu amantii namaa qeeqe hin jedhu. Deebi garaagarummaas hin qabu. Jecha ma filoqoda addaan godhate malee
hundi isaatu takkama. Kan uummanuu amantii keekin jedhu hin dheeressu baga gammadan baga gammanne tarkaanfii miliyoonitti fudhatamu ni diqqaata hin diqqishaata. Dhugaa rabbiititti maaliif waan ta'eef miliyoon lubbuu ofii tokkicha dhabutu caala. Uummanni amantaan ol qoodee uummanni baay'ee lubbuu ol dhabsiisee walitti waan hin taane wal busheessurra wallahi miliyoon tokkicha lubbuu dhabuun dasna jedhu. Akka mataa kiyya. Garuu warri natti aartanis dhiifama narraa taatan warri miliyoon deeggartanii natti aartanis ani amantaa musliimallee amantaa kiristaanaa amantaa beente tokkicha isaatu hin tuqu hundi isaaniitu obboleeyyan kiyya waliin jiraadha waliin nyaadha waliin dhuga afaanii wal fudhannee nyaanna gammachuuf gadda waliin dabarsina waan dhufte walirraa qolanna. Yaa fakkeenya kenna ka Itoophiyaa amantii wal qoodu dhiisate biyya natti jechuudha. Biyya nama jiru kanatti Afrikaan hin jira. Oroonni dabuuwwan gurraaleen kun jechuudha. Akka uummanni Itoophiyaa tuqamu hin barbaadan. Kenna achumatti amantii maafi ol qoonnee amantii olii tuffannaa dhiiroo dhugaa rabbiititti. Suni hanqin namichaati. Maraafu marti keessanuu afoonaa illaa dhiifama narraa taatanii galatoomaa jiraadha rabbi dhugaa isin haa dubbisu nama dharaan deemu nama amantii walitti buusuuf deemu nama kaayyoo amantii diiguuf deemu yoo miliyoon bichatti haftire ka hafellee rabbi haa qabu hin dabarsin hin hollochisin dhugaa rabbiititti harki miliyoon qabsiise kun isallee haa qabsiisu bakka jirutti akkas nuuf galatooma fayyaa nuu ta'a. Diboraa dubbadhu mee Diboraan dubbanne duratti illee sirraan darbe Diboraa dubbadhati. Tole hin dhaga'ama sagaleen koo. Hin dhaga'ama dubbadhu. Tole nageenyi isiniif haa ta'u akka jirtanitti hundi keessaniyyuu. Ani gaafillee nan qaba gaafii koollee akkanaa deebistan nan barbaada. Gaafa yaadan qabullee asumaan nan dubbadha. Innaa isa tokkoffaa kan hin gaafachuu barbaadu mucichi kun odoo asin gahin dura maaliif hin gorsinaayi jechichi sin jechaan akkitti na jalaa dhufe muka jigeetti qottootu baay'ata akkas fakkaatee akkasinitti hin fudhatamne an akka yaada kootitti hin dubbadha. Mammaaksi akkasii sun asitti akkan hojjenne natti fakkaata akka kootitti ana mikanaatu maal isinitti fakkaate dhimmichi dhimma amantaadha. Amantaa koo irratti haati koo fi abbaa koo amantii koo jeeqanii amantaa koo irratti wanti biraa dhufe taananii isaanumaayyuu hin beekani amantaan koo jechuun jireenya koodha wanta ta'eefuyyuu jechuudha. Isin galee nummoyyuu lubbuu isaati irratti murteessuu hin dandeenyu maaliif seetan aboon hedduutu nu kenname waaqa keenyarraa uumaa keenyarraa aboo hedduutu nu kenname garuu wanta nu kenname sanitti fayyadamuu ni dandeenya gin murtee kan murteessu gooftanuu hin murteessa lubbuu namaati irratti murteessuu hin dandeenyu gin dammoo kan hojjetame ilmichi kun si jammadhisuma tokkoffaayyuu ani wanta kanallee baay'ee siyaasa manatti dubbachuu hin danda'u garuu amantumaayyuu wantuma qabuyyuu natti fakkaatu kun amantaa fi amantaa biraallee walitti nama buusadhee yaadu akka mataa kootiitti. Mikanaatuun amantaa kamtu tutumaa jaa dubartii godhatee ijoollee qamisii hudduu keessatti guutatee ilmichi kun asfaaltii gubbaa bahee deema. Kan ilma kanatu amantaa qabaa dhuguma. Amantumaayyuu hin qaba seenattuyyuu fakkaatii mul'atu kuni. Gadi bu'iinsa namaan namatti agarsiisa isin galee namni mataa qabu namni yaada qabu ilma dhiiraa ta'ee hojii akkanaa miti kan hojjetu. Isa tokkoffaa immoo amantaa namaatirratti maa itti gammaddan ani mataa kootti baay'een gammada mikanaatuun maafan gammadaa lubbuu isaatirratti murteessuu hin danda'u waaqarraa naan kennamne murteessuun jechuudha. Gin waan hojjeteef waan dubbateef qixaatii isaa argachuu qaba. Isin galee amantaadha kun amantaa jechuun immoo eenyumaan ani ijoollee musliimtotaas ta'ee gaddanyoota hedduun qaba amantaa garaagaraa garuu nan jaaladha nan kabaja yeroo isaan amantii kootitti dhufanii amantii kootitti bu'an immoo hin beeku nan beekan isin galee mitiin duratti guutadhamu guutish kan jettu dhiifama akkanaa deebistu garuu nan barbaada gaaficha koo odoo asin gahin gorsuu qabna maan gorsina obboleessa kiyya ati maan kuni wanna gorsaan deebi'amullee natti hin fakkaatu gingaafi koo akkanaa deebistu nan barbaada naan galli ta'a. I don't know alaaqim gin gaaficha koo akkanaa deebistu nan barbaada. Ilmi kun dhuguma kan gorsaan deebi'u ture odoo gorsaan kan deebi'u ture koo nan fixadha naa deebista guutaa gidee tokko qofa nan fixadha. Innaa odoo gorsaan kan deebi'u ta'ee
namni gorsaan deebi'u kun nama mataa qabudha. Namni mataa qabu dammoo qullaa asfaaltii gubbaa qullaa deema jedhee yaada mataa kootti murteessuan. Okay, akkana hubachuu nan barbaadanna. Amantaa tuqii namoo amantaa nama rabsee akka feetoonnuma feete namatti dubbate kun eenyummaadhaan illee oromummaadhaan illee wanna wal qabatu miti. Okay, wanna wal qabatu iyyuu gonkumaayyuu miti waan ta'eef iyyuu. Silazii kun wanna gorsaan illee deebi'u miti. Eeraa fi seera mootummaa jara oolee wanta isaaf ga'u kan gahaadha jedhamee murteessa abbaan murtoo. Waaqni illee dammoo hojii isaa hin hojjetan namni amantaa nama arrabsu namni oluma ka'ee siilii qaddadu namni wanta